Ajaa'ibamicho kan bashannanaa jiru Abrahaam kan gaa'ela isaa sirreessuuf kaatu abbaa obboleessa hiriyaa kan akkanaan argama amma qabduusin ani hin beekan efaanu maal ta'e jalqaba irratti bakka obboleessi kee jiru dhattee fiddee maal taatee rakkoon kee maa inni dhala kee maaliif dagattee haadha manaa kee maaliif dagattee abbaa kee maaliif boochiftaa haadha kee maaliif boochiftaa akkasumas immoo nama maalitti kofalchiifte jettee kan gaafachuu qabdu Abrahaamidha moo Ruutaan maal akka ishiin gootu barbaaddanii qaamiyaan kan hin jedhu inde carqii baafattee qullaa akka deemtu karaa irratti akka kuftu dhala ishiitiif akka hin jiraanne maatii ishiitiif akka hin jiraanne ofii ishiitiif akka hin jiraanne kuffisuu barbaaddan immoo salphisuu barbaaddan maalidha rakkoon keessan jalqaba irratti dhaqaatee jechuudha obboleessa keessan jechuudha isaa carqoo ofirraa baasee qullaa namitti qullaa waliif gadi baatee shururu jechaa jiru dhaqaatii fidaatii fayyifadhaati sanaa booda gaala keetti deebi'i maal barbaaddeedhaati gaafadhaati sanaa booda ishii kana bira kottaati gaafii gaafadha saalfattanii sin qomeen saalfattaniin jedhameenyaa dubartii deessee ji'a tokko naa waliif gadi safuudha eshi jedhamee naggeeffannaa naarifachaa hin jiran da'u እንደማወራ ማለት የሚቻል አምታይ ግራያ ከፋይ ነፋ ማለት እፈልግሻለሁ ብለኛል። በስልክም ያወራናቸው ነገሮች አሉ። ከዛ የተለየ ነገር ከሆነ ማለት ከሆነ ለስማክ ደግሞ ከዛ የተለየ ሀሳብ ካልሆነ ደግሞ ብዙ መድከም አይጠበቅብህም። ይፋዬ ማለት ፊት ለፊት የምትፈልገውን ነገር ንገረኝና amma bilbiladhaan walaa soobsisaniitu jiru jechuudha. Isaan dura garuu efaanii dubbii waan hin jedhu dhabee anifatti waan baay'ee waliin dabarsine atiif Abrahaamis waan baay'ee waliin dabarsitanii minamana jechuudha maalidha kanii bilbilaa waliin haasofne sanadha moo wanta biraati kan ishiin jechaanitu jirtu jechuudha. Inni isuma sittaasaa yeroo taasi maraachuudhaaf irraa baqadhu kanaa booddee iddoo isaan si waamanitti hin argamiini. Ugaan siin jedhin argamiin akkati mucaa keetiif hin jiraanneef isaan boolla qotaatoo jiru. Achiisa maali namnamma kana nama tokko hidhee jechuudha hidhee harka isaa miila isaa jechuudha gottotee jechuudha akka maraataatti konkolaataa keessa kaa'ee gaafii gaafachuu dadhabee karaatti deebisuu dadhabee ganaa sitti dhufanii jechuudha gara laafummaa kee miskinummaa kee ilaalaniitu asiisitti waan jedhu jechuudha. Nuti dhaga'uun barbaadnu kana waan safeeffatanii hiriyaan hundumti ishii bira. maal akka taatu barbaadame maal akka taatu barbaadan keessan ስላሰፉት አቦ እና ሩታዬ እኔና አንቺ ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። ብዙ ነገር አድርገናል። ቁም ነገርም ቀልዱም አብረን ሆነን አሳልፈናል። አብዛኛው ጊዜ አጠገባችሁ ነበርኩኝ እንደሚታወቀው ከአንቺም ከአብርሽም ጎን ነበርኩኝ እና ሁሉም ነገር በትንሹ አውቃለሁ። ማለት ግን አልገባኝም። ዛሬም አይመጣም ነው? ዛሬ እንደውይበታለሁ። ዛሬ አይመጣም፣ ነገ ምናምን ግን ይመጣል። ከጋሽ ጋር አውርተው ነበር አይደል? ማለት ንቀት ነው እንዴት ነው ማለት? ዛሬ ስለሱ ሳውራል ሙጫን ግራ ገባ መጅራ ይችላልና ጋሪስ የራሲ ወሊን ደበርስኒራ ቀልዲሲ ከዋንተ ብራሲ አብርሃም አፍሞ ዳወሌን ቱሬ ጀናኒ አረሄንሁ ዮኪን ብሩ ዮኪን ማለይናን አረስንፉ ሞይ ጋሼና ሶሰሰኒ ሚቲሞ ቱፊ አባቲሞ ካኒሽን ጀቻ ነው ጅርቴ ቹራ እኒዝሙ ጋይ ሰሚት ካይና ሰው በርባዴ ዳይቹራ ጋ ማላ ሶፍተሬሺ ሰፉራም ጋቀዩ ነማዲብዱ ሲነማዲብዱ ባወራን መጣሁት ማለት አይ እኔም እኮ እርግጠኛ ልባችሁ በርባዴ ተይ ወንድበቱ የሮንሽ ይጥራፍ ይችላል ነገር ተተነው የወለድሽውን ልጅ 9 ወር ሙሉ ተሸክመሽ የወለድሽውን ልጅ ያላባት ማደግ የለበትም። ሞፍታይ ነገ ላይ አድርጎ ልጁ እኔ ያላባት ነው ያደግኩት ከሚል አንቺም ደግሞ እናት ነሽ። የእናትነት ስሜት በስሱ አውቀዋለሁ እና ምን አይነት ቻሌንጅ እያሳለሽ እንደሆነ አሁን ላይ እረዳሻለሁ እና እናትነት መሆን አንድ ፈተና ነው ራሱ የሆነ amma sarratti jechuudha fiilmii hojjettu yoo ta'e
fiilmii hojjennaadha. Diraamaa hojjettu yoo ta'e diraamaa hojjettuudha. Hordoftoota keessan kabaja. Isa dhugaasin hin jedhee kabaja. Amma sitti adaraa isaa ji'a 9 garaatti baatte adaraa mucaa keetii jedhiitii jedhanii jechuudha. Iddoo tokko akkas hin taatan hin barbaanna. Maal hojii lafa mucaadhatta? Maal hojii iddoo mucaadhatta mi'ammati? Indi waan gaarii hojjechaa akka jirtu, cannaqamaa akka jirtu, waan baay'ee waa'ee Abrahaamillee akka dubbatte, akka arrabsitellee maaliif mataa keenya gadi nu qabsiifte waan baay'ee akka ta'e haasofte ni beekna jechuudha. Garuu immoo osoo jechuun ruutaan balleessite gaariidha. Otoo balleessite bakka kadhatamte ta'ee diddete kan ishiin yoomaan barbaadde ishiin gaala ishiin barbaadde ishiin mana ishiin barbaadde naaf hin ta'u ishiin deessetti mana ciisti fataan angootu zanaan angootu ishee akka barbaaddetti qullaa ishii baafattee qaama ishiinatti agarsiistu a'aammachuun barbaada wajjiniin ankuta kan jedhe eenyu Abrahaamidha jechuudha. Maalaa gootume maalaa taatu ከባድ ነገር ሆና ለልጅሽ ስትይ ከአብርሽ ጋር አንድ ላይ ብጡ እና የድሮ ፍቅራችሁ የሚመለስ በጣም ደስ የሚል ለልጅሽ ስትይ ላረገሽው ልጅ ስትይ ለወለድሽው ልጅ ስትይ ፈጣሪ ለሰጠሽ ልጅ ስትይ ከአብርሃም ጋር አንድ ላይ እንድትሆኑ ይፈልግ argitan mucaa deesse jedhiiti kan garaatti baattee jedhiiti kan waan isii kenne jedhiiti Abrahaam faana iddoo tokkotti deebi'aati waliidhaanii jiraadha. Kana kan jedhu Abrahaamidha. Abrahaamtu bakka mucaa keetiif jedhiiti dhala keetiif jedhiiti yeroo waliin dabarsine jedhiiti isa darbe hundumayyuu dhiifama naa godhi kan inni godhe kanadha kan inni taasise sana kanadha si balleesseera si gaddisiiseera laphee kee si cabseera wanta ta'eef al tokkicha kana dhiifama naa godhi anis kana booddee hin balleessu waaqayyo wajjiniidhaan siif amanamee abbaa manaa gaarii siif ta'e mucaa koo fi si'in faana jiraachuun barbaada kan hin gaddisiise hundumayyuu dhiifama gaafadha kan jechuu qabu Abrahaam malee Eefaa miti dogoggora guddaa kan qabu Eefaadha dhugaan sinin jedhe Abrahaam caalayyuu ammayyuu jechuudha. Maali ruutaan kan jiraattu eenyu faana ruutaan kan jiraattu Eefaa faana gaala dhaabbatee kan jiraattu ዞር ጀን አይነት ኦቶ አንተ ፍቅራችሁ በጣም ያስገናኝ ማለት እኔ አሁን ወደ ኋላ የምመለስበት ምንም ሞራል የለኝም ለነገር ላይ በፈጣሪ ስም እኔ እንጃ እንዴት ብዬ ነው ማስረዳት አማንቴ ፊዱ ኤራችሁ የምሬ ነው ብለ ምክንያቱም በቃ ነገሮች ስቴብል ሆኑ ተስተካክሉ ብዬ በገባኝ ቁጥር ሁሌም ሰላም ማጣበትና ሰላም የሚረበሽበት ሁኔታ ከሆነ ያለው ለምን ብዬ እገባለሁ? ለምን ብዬ ራሴን እጎዳለሁ? አዎ ለልጄ አባት ያስፈልገው ይችላል። እሺን አማ ዋኒናን ገረ ዱባት ደብኡፍ ተኮለ ህንቀቡ ዋኒናን ገረ ዱባት ደብኡፍ ገረ ዱባት የሮናን ደብኤቱ ሰንመት ደብአ ከናፍሞ ጀቢናን ሲንቀዋኒ አቦን ኢቲን ገረ ዱባት ደብኡስ እንቀቡ ከና የቹኒ ruutaani isa boruudhaaf fageessite yaaddeetti har'ayoon deebi'e har'ayoonani manatti safaana deebi'ee galeera ta'e boruudhaan akka inni kana deebi'ee raawwanne waasisa kaman qaba eddeganaa na boochisa eddeganaa na gaddisiisa kanaaf immoo ani miidhamaa jiraachuu hin qabu udhaga ደግሞ እናቱን ማጣት አለበት አባቱን ለማግኘት መጥቶ ማጣት አለበት የለበት ማለት እኔ ራሴን እየጎዳሁኝ በጣም በብዙ ጭንቀት ውስጥና በብዙ እንትን ውስጥ ራሴን እያሳለፍኩኝ ለልጄስ እንዴት ነው መሆን የምችለው? እኔ ማለት እንጃ እንዴት ነው አባ ጋሪ አርጋችሁን አኩማ ጅሩት ተኤ ሃዳው ዳቡ ቀባ ሃቲ ዳላፍ ጅራችሁን ቀብዱይ animmoo abbaa argachuu qaba jedhee ofii kootiif of miidhuun qabaa'e kan ifin jettu jechuudhaana ruqaa keessaa dubbanna.
ላይፈልግ ይችላል፣ ማንም ላይፈልግ ይችላል። ግን ደግሞ ህይወቴን የምኖረው እኮ እኔ ነኝ የምኖረው። እሺ ምን ላድርግ ኤፋ፣ ምን ላድርግ? ህይወቴን የምኖረው እኔ ነኝ ማለት ቤተሰቤም አይፈልግም፣ ያንተም እናት አባት አይፈልጉም፣ እህት ወንድሞች አይፈልጉም፣ የእህት ወንድሞች እናት አባት አይፈልጉም። ምክንያቱም የልጆቻቸውን ደስታና ሰላም ማየት እንጂ ትዳራቸው ፈርሶ የማንም ani gaa'illi keessanii diigamee arguu hin barbaadu jennaani eenyumtuu gaa'illi akka diigamu hin barbaadu aatii fi abbaan koo obboleettiin koosii akkasumas immoo kan saasii aatiif abbaanii obboleettiin isaa gaa'illi akka diigamu hin barbaadanii gaa'illi isaanii kabajamee akka jiraatudha kan barbaadanii garuu haa ta'uyyuu malee moo'ii ani miidhamaa jiraachuun abadannaaf hin ta'u yoo jettu jechuudha kan isheen dubbachaa jirtu eenyumtuu irratti galee hiriyaanis maaltisii irratti lafa dhiitaa akka barbaade kan ta'aa jiru jireenyi kun anaaf hin malu jettu dubbatte dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa jechuudha akka kootte jechuudha waan dubbattan ka wallaaltu jira sitti jechuudha የእናት አባቱን ክብር ዝቅ እያደረገ ያለ እሱ። አንተ ምን ቤት ነህ? አንተ የእሱን ህይወት ትኖርለታለህ? እኔ ከአንተ ጋር እኖራለሁ? አንተ ይቅርታ ብትጠይቀኝ እኔ ከአንተ ጋር እኖራለሁ ወይ? ጥፋቱ እኮ የእሱ ነው። አልገባህም? ጥፋቱ የእሱ ነው። እኔ ነኝ የምኖረው። ከኔ አዳፍ አባሳ gadi buuse isadha ati dhiifama maaliif nagaafata ati maani jireenya isaatu si jiraatai ani si faanan jiraadha yetti jilbeeffate jechuudha harka qabe gugguufe jechuudha esheetti immoo lakkeetti irreeruuttaan walumaan kan ilaalu eshi jilbeeffatan jechuudha hundumti isaaniiyyuu እሱን እየጨነቀኝ ነው በፈጠራቸው አምላክ እግዚአብሔር ይሁንልሽ ተነስ እሺ አይደለም ህይወቱን የምኖረው እኮ እኔ ነኝ እኔ ብዙ ሰው እንደዚህ ሆኖ ለምኖኝ ገብቼ ነው ዛሬ ላይ ደረስኩት ኤፋ እንዴ ስንት ሰው ነው እንደዚህ እያደረገ እንደዚህ እየሆነ ኖ እሱ ነው መስተካከል ያለበት እኔ ጋር ምን አለ ምን አደረግኩኝ ማለት ምንድን ነው ጥፋቴ አሁን አንቺ ከጥፋት አንደና ያልኩኝ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል እናንተ ብቻ ነው ዋጋ ዋጋው አልገባውማ ዋጋው ደግሞ እንዴት ነው ዋጋ ለተከፈለለት ነገር ዋጋው ያልገባው ሰው ጋር ደግሞ ዋጋው ይሄ ነው ብሎ ማስረዳት ራስን ማድከም ነው እንጂ ትርፉ ምንም አይደለም መድከም ነው እኔ ደግሞ ድካም በቃኝ ሰልችቶኛል በስልክ አወራለሁ የምትረዳኝ የምታግዘኝ ነገር በስልክ አወራለሁ ነገር እንገናኛለን እሺ ከዚህ በኋላ ግን እኔ እንደዚህ ምንም ማድረግ አልችልም ይሄ የኔ ህይወት ነው ገባ የኔ ህይወት ነው ምን ላድርግ እስጎ jilbeeffatee sana booddee ishini baqqaa sodaattee kan boruu ishiitii yaaddee akkas jedhee namni hundumti yaala kanaan jilbeeffatee tole jedheen deebi'ee itti galaa sana booddee deebi'eetuma sanuma ta'a isa kanaafiyyuu anatu jireenya kana jiraata ani si faana miti kanan jiraadhu isa faanan jiraadha inni borummoo kana deebiseen taasisu jechuudhaafi wabiin qabu ani garuu deebi'ee nan gala deebi'ee yoon galeeyyuu sani akka ta'u shakkaa yaadaan jiraadhaayi kana jechuun dhukkubadha yoo jettu jechuudha bilbilaan sin haasofsiisa kanarraatiin kanaaf waan na gargaaruu qabdan na gargaartu garuu ani of duuban deebi'u wanti ta'aa jiru wanti hundumti isaayyuu adda cituudha kan barbaachisu abadanii jetteetu jirti jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf itti hin faradamuu jechuudha argitaniittu hubattaniittu kan Abiraam taasisaa jiru kan Abiraam gochaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee dallansiisee nama baay'ee lolchiisee ganaa ammayyuu ganaadha in argitu jechuudha wanta ta'uuna isa kana sinin jechuun jaaladha asumadhaanii maatiin haa ta'uu keessanii itti fufaana jabeessuu keessan sinin jira qaaliiwwan koo lammiiwwan kiyyaa gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifama